raachuu maqaa dhahee raachuudhaan kana jedhe qaba. Sagalee manni raachuu ta'e tokko sagalee raachuu arrabsituu qomotu fidii raachuu maqaa dhaheetuma bakka inni itti raachuudhaan raachuu ta'e akkana kan jedhe fidaa guddianii waan kana qofti immoo illee sagalee soodanii. Waan kana duraarraa kan hafe waan kanaan godhattee dhiifama dhiibanii sana araaramanii hafan irraan kan hafe kan inni dhiyeenya kanatti dhimma kana irratti soolan raachuu maqaa dhaheesaa hin jiru. Ugawa gawa tokko nu faayisaa nuuf nu raasaan jiran warri farsoo ugawa kiyyo maali eessatti ishee beekne nu koo yeroo wajjin firummaa isin qabnu gandummaa isin qabnu barjaan baana isaan isin akkoo achumatti wali bakka wajjin dhudduu walitti obobsitu akka korbeessa re'ee walirraa dhashituu ilmaan keessan haadha himatti malee abbaan himattu amma akka biyya keessanitti. Yani kana wajjin firummaa qabnu. Immoo yoo ta'e ammas immoo ijjis immoo yoo ta'e uummata farsoodhaan machooftee karaa baradhaatti kana gootummaa tokko gootummaa qabna jetti. Ofuma jiraatii wal nyaattee wal fixxee kaasee deebitee turii nama kumatti beektaa. Nu yoo ta'e si takkaa namni keenya ofii keenya wal ajjeesnee jabaan keenya nu keessatti deemanti waan dhaadee jiru. Akka oromummaatti jennee ture iyyuu uummata shawaa kana harkarra qabnee too beekaa maqaa oromummaatti waliin arrabsana malee jechuudha. Uummatni shawaa kuni saroota keessaa illee akka wallaahi laazim saroota hacaaluun jira keetti du'e daadhii garaan jira keetti du'e mucaan keenya illee jira soora abdataa illee achi keetti dhaqee du'e. Si galee ofuma jiraatii nyaattee fittee kaatee jechuudha deebitee kana Oromoo jennee barnuti wanti nuti beekaa akkasittiin shawaa inni adda baasu dhiisnee Oromoon tokko jedhamee wanti qabama malee jechuudha. Seenaan shawaa kun utuu waan qoratamu ta'eeti ofuma isheetiif iyyuu jechuudha wallaahi rakkoo guddaa qabdi. Akka sareetti taasisu. Maali goobana daajii shawaa miti moo? Goobana daajii. Dhaggeeffatustani maa gaafa afaan bantu dhageessitani maati? Gaafa afaan bantu gadi baatee akka dhiiraatti afaan bantu goota jetti. Goota jechuun nama diina isaa ofirraa qolu nama gumaa goota isaa baafatu. Si galee Oromummaa akka Oromummaatti waliin qabna akka Oromoo. Ishiin ajjeestee gumaa goota hin baafatu tokko hin jiru. Isa du'e immoo achi as deebitee warruma kutaa biraa wajjin teessee boosilaan. Gaafa gandummaan ka'u immoo numallee namni jiru itti. Si gala. Kanaafiyyuu uummata kana tuffataniituma wallaahi laazim tokkooti deebisanii fi akka sareetti ilaalanii tajaajilanii ta'u. Waan takka ittiin deebisan. Taaddasaa Birruu faarsitii bar. Hacaaluu Hundeessaa faarsitii bar. Daadhii Galaanii faarsiti. Har'a mootuu kee tokko aartistiin jabaa tokko tuudee dhimma faarsiti ammallee. Bakki inni itti dhumaa jiru immoo eessa awwaalchi jara achuma keessatti nyaachaa jirti jechuudha. Afaan Oromoo dubbachaa dhayyoo Oromoo ofiin jechaa achitti wal nyaattee wal fixaa jirti. Saroota kana wallaahi nama aarsiti yoo hin dubbannu jedhan beektee namni jechuun gandummaa kun illee hin barbaachisu gandummaa kana illee haasa'uu hin fedhu gandummaa kana illee takkaas illee keessa hin beeku amma iyyuu immoo hin danda'ama yoo ta'e dhiisa suuraa amma silaa nama sin tuqxi arrabsa dhukkii haadha ishee irraa kaasaa likkiitti galcha. Yoo immoo jarri suuraan kan gaddeebistu ta'e raachuunis gadi yoo gadabbatame tokko wanti dhufu hin jiru. Bu'aa hin qabu jedhan jedha malee gadi gadabbatamee faayidaan tokko hin jiru. Garuu Solo yoo galagashanii suuraa isaa soloon dubbatee nama arrabsiif irraa deebisuu danda'udha beektaa mucaan kun jechuudha. Kaleessaa kaasanii mucaa kana suuraa isaa deemee qatti gaggalagashanii isa iyyuu nun gashanii gaafa inni koomentii barreessuu fi bilookeef jedhaan goggodhan beektaa mana meeqaa jechuudha. Isa bichaa arrabsu mini bar wallagga aatii wallaggaa tokko namni ijoollee Tigiree ijoollee maaloo jedhani wallaggi Tigireedha maara maaloodha waan isaan hin jedhin tokko hin jiru jechuudha. Saroonni kun jechuudha machooftee farsoon mataarra baanan jechuudha. Tigiree dhawooti maaliif iyyuu akkasitti baay'eetiin warruma diina jedhamtu kana iyyuu kan mataa kee dhahaa jiru eessadha. Tokkoffaa jechuudha. Warri achiisuun hin qabsaa'u barbachuu isaanii hin qabsaa'udha. Qabsoon isaanii eessa beektaa? Qabsoon isaanii maal bira darbu beektaa? Ol baanee jechuudha. Istaadiyeemii irratti lafa dhiituu, shubbisuu, duullaa qabatanii, uffata suufii uffatanii didichuu, lafa dhiituu, weellisuu, goota kudhanii wal faarsuuf isaaniitti deebi'anii gootummaan isaanii kana. Yoo immoo takka mudaqanii bosona seenan immoo bosona keessa kan teenye hin beelofne hin dheebonne farsoo isaanii hin suusofne sijaaraa isaanii hin suusofne aree kun akkatti ba'aa nu baasaa hin jiru ol deebinee tamboo keenya xuunna achi ol baanee tureyyuu mallaqqee keenya xaarmushii keenya walitti qodaa walitti buunee cabsine jettee tureyyuu mataa ishee addattee jechuudha. Sila akka dhiiraatti bosona nuti mataa dheeressuun ani har'a dubartiidha gaafa nan dhiira ta'e gaafa biyya koo qabadde gaafa biyya kootiif falmadhee waan nan barbaadu argadhee biyya koo tabbaa biyyaa ta'e akka dhiiraatti jiraadha jedhamee tureyyuu ittiin seenama. Utuu waan tokko hin deeffatiin rifeensa sana cirattee jechuudha.
Siidaa miilikii kaawwannettee gaafa achi galtu immoo kan dhaqee siidaa miilikii isa sila duraan nuunuu gorsaa turan nuunuu jibbiisaa turan sana dhattee achi teessee akkatti jabaatee Siini dhaggeeffadhu yeroo dhaggeeffadhu dhugaa Kiristoos ila zimmedhita garaagarummaa moo wallagga akka Oromoo wallaggarraa Oromoon adda ta'e wallagga Oromoo biraarraa yookaan gootummaatiin akka inni adda ta'e isti waan tokko sitti mala yeroo darbe sanyiif shurrubbee dhamini kan gale. Sanyiin maal akka inni jedhe dhageessite yoo ta'e ammadhe marrooni faannoo wajjin dhaqee wal tafararrame maal ta'e jedhee dubbate argiteetta miidiyaarra taa'ee achumatti immoo shurrubbeen immoo maal jedha garaagarummaa masaanii asitti ilaale amma shurrubbeenis gantuudha galteetti garuu garaagarummaa isaa ilaali maal jedhee ani jedhe warra achitti hafanis waraana adda bilisummaa Oromooti warri galanis waraana adda bilisummaa Oromooti biraa gale jedhee maqaa isaanii hin xureessu. Iftuu kana waa deebisnaa qoy iftuu nuti badisi ofii keenyaaf bilisoomsuudhaaf nuti beektaa utuu wallagga bichaa bilisoomsuudhaaf ta'eeti jechuudha. Itti dhumannee waan barbaanne goonee hin kaane daangaa keenyan kabachiifannaa isii gala hin dadhabne. Nuti gandummaa sana dhiisnee turayyuu sabummaa akkuma sabummaatti turayyuu Oromoo waan jirame kana guutuu isaa bilisa baafnaadhaan malee jechuudha. Nuti gandummaadhaaf qabsaa'an jirru akka keessatti sagala. Hunduu gantuudha sanyiin gantuudha kun shurrubbeen gantuudha jechuun osoo hin taane achumatti garaagarummaa isaanii ilaalee siin jedhe. Kanaafuu shurrubbeenuu sababa argitee garaagarummaa keenya ilaala. Achumatti miidiyaa fuuldura taa'ee diinaan marfamee yuutuu taa'u maal jedhe beektaa warra achitti hafanis waraana adda bilisummaa Oromooti warri galanis waraana adda bilisummaa Oromoo namtitti isheen baaqaan kun immoo maal jettee warri inni faannoo wajjin wal tafararrameera. Waraana adda bilisummaa Oromoo faannoo wajjin wal waanuma hin jirre qabaaxxartee birritti farsoo dhudhu argachuu jettee jechuudha. Dhageessattamini galeera shurrubbeenis gin isuma galeeyyuu diina walakkaa taa'e kan inni jedhee warri bosonatti hafan illee waraana adda bilisummaa Oromoo warri galee illee waraana adda bilisummaa Oromooti biraa galee jedhee ani maqaa hin balleessu. Shurrubbeen gantuu miti siin jechaan jiru niitii fincaan goge kana immoo fincaan kan irratti goge kana maal isheedhaan godhanii bibbiqee yaada ishee baasuu biloogitti nuuf jala kana. Shurrubbeen gantuudha innis gantuudha. Gantuuyyuu ta'ee garuu garaagarummaa isaan qaban ilaali. La, this waan barbaadde abaatan bak. Isheen barma maraatee waan dubbatu wallaalteeti bara mootii ishee kana ilaalaa jirtu barmaasaa miti beekte. Maal fattee deemtee? Turkaasteen beektu. Abbaan barbaade wal ijaaree amti kun fakkeenyaaf galee matuunan ijoollee qeerroo hiriyootuma tokko wajjin wal qabadhee wal jaraa wajjin wal buulee turan kan deemu ta'etti jechuudha. Anumti kun duriyyee tokko hata fuudhee gara sanyiin jedhetu akka garuu gaafa ulaan baname yoo hin ibsaan ifaa wayii ban. Fakkaata. Gaafa mana keessaa waa kokorkor jedhu ija kana facaasee of keessatti alba'ee. Walii haasana harkaa badee ija baasee jechuudha. Mana keessa kun inni samaanarratti samaanaa gabbee laala. Mee ammas dhiirri harkina dhiira laalame asitti harkina dhiira laala. Samaanarratti samaanaa gabbee jechuudha.
irraa'uun buune inni sunu. Ishiin na arsinaananii niitii fuudhuu deemee jedheedhaan. Namni kufee yoo cabee akkabamuu danda'u moo maal inni kan inni isa aarse? Yankee guyyaa sabaa ani kan jedhu sana wal galchi giiftii ko. Asay sorry ifam. Warri dhiiraa kun hin dubbatan bu'aa. Waggaa sadiif namni kuni kan cabbaa'ee taa'ee fi qarshii kootiif moo jaalala kootiif kan jedhu maan illiina keessa na galchee jechuudha. Sirriidha dhugaadha. Bakka. Bagatti cabsiteeti. Modata Allayyaatti baddee waan hin qabutti gudditti biraa fudhattee xixiqqishuu fudhattee allayyaatti taafatu. Wandi hedee wandi maxxanu. Kanaafuu ishiin gaafa bajaajii narraa fudhattu na ajjeestee jedhan ganaan isaa ajjeesa. Bagarraa fuute. Durumaa maqaa isaatiin hin binneef beektaa. Durumaa falfala uumanii akka inni sirrii taa'e nagaa ture beektaa. Hiriyyaan gaafa sitti baay'atu, hiriyoonni gaafa sitti baay'atu, namni gaafa sitti baay'atu.